Akkam jirtu kun qoraasuma seeraati. Egaa har'a dhimma baay'ee murteessaa ta'e tokko seera yakkaa Itoophiyaa bara 1997 bahe keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa mee wanni ani amma harkaa qabu kuni seera yakkaa mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa 1997 bahe. Egaa kitaabni kuni keewwattoota 865 akka qabu nu agarsiisaa jechuudha. Egaa har'a kan laallu yakkoota keewwata 11 irratti yakkoota daangaa Itoophiyaa keessatti raawwataman keessattuu iddoodhaan kan wal qabatu jechuudha kan waliin ilaallu ta'a. Egaa gidduu kana namoonni tokko tokko keessattuu lammummaa biyya alaa qaban Itoophiyaa keessatti yakka raawwatan jedhamanii yoo shakkaman haala akkamiitiin to'atamuu? Namoonni kun sababa lammummaa biyya alaa qaban Kanaadaa ta'u, Ameerikaa ta'u, Austraaliyaa ta'u, whatever the country haala kamiin ilaalamuu irra jiraata waan jedhu keewwata 11 jalatti bal'inaan kan ibsame waan ta'eef heera yookaan seera yakkaa Itoophiyaan Criminal Codes keessatti keewwata 11 waa'ee bakka seerri yakkaa kun itti hojii irra oolu territorial jurisdiction yookaan seerichi bakka kamitti raawwatamummaa akka qabaatu kan ibsudha. Keewwanni kun egaa keewwata baay'ee murteessaadha jechuudha. Birmadummaa biyyaa of keessaa qaba waan ta'eef. Sababni isaas yakki tokko Itoophiyaa keessatti yoo raawwatame akkamitti akka itti gaafatamu waan murteessuuf jechuudha. Aangoon bu'uura egaa isa kanaa jechuudha. Qabxiilee gurguddoo keewwata 11 jalatti taa'an kana mee waliin haala itti aanan kanaan haa ilaallu. Tokko seera yakkaa keewwata 11 muraa xiqqaa tokko jalatti egaa seerri yakkaa Itoophiyaa namoota Itoophiyaa keessatti yakka raawwatan hunduma irratti raawwataa jechuudha. Biyya alaas ta'e lammummaa biyya alaas ta'e Itoophiyaas qabaadhu hundumaa isarratti akka raawwatamu kaa'eera. Kun immoo lammiilee Itoophiyaa qofa osoo hin taane lammiilee biyya alaas kan dabalatu jechuudha. Sababni isaallee dhimma biyyaati waan ta'eef birmadummaa biyyaatu keessa jira waan ta'eef haala kanaan kan tumamedha. Lammaffaa irratti hiika Itoophiyaa muraa lama jechuudha. Bakki Itoophiyaa jedhamu maal fa'a of keessatti qabata? Kan jedhu laaluudhaaf lafa territory daangaa lafaa Itoophiyaa keessatti daangaa heeran daangeffaman san hunda keessatti kan raawwii qabaatu qilleensa yookaan air space qilleensi Itoophiyaa hunda keessatti raawwii akka qabaatu akkasumallee immoo doonii fi xiyyaara ships and aircrafts wantoota jedhaman kana doonii yookaan xiyyaara mallattoo Itoophiyaa qabanii fi faajjii Itoophiyaa jalatti socho'an irratti yakki yoo raawwatame bakka feete iyyuu yoo jiraate akka lafa Itoophiyaa keessatti raawwatametti kan fudhatamu ta'uun ibsameera jechuudha. Egaa sadaffaan immoo yakka bakka adda addatti raawwatamu muraa sadi jalatti kan ilaalla. Yakki tokko bakka tokko qofatti raawwatamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Cedera qabaachuu mala, itti fufiinsa qabaachuu mala. Kanaaf keewwanni kun dhimmoota akkasii kanatti hiikoo kan laatu waan ta'eef hubachuu barbaachisaadha. Yakki tokko guutummatti yookaan gartokkeen Itoophiyaa keessatti yoo raawwatame yakki sun biyya alatti eegalamee bu'aan isaa yookiin miidhaan isaa Itoophiyaa keessatti yoo uumame yookaan mul'ate namni tokko yakka biyya alatti raawwatameef Itoophiyaa keessatti gargaarsa yoo kenne yookiin ammoo yakkamtoota yoo dhokse kan itti gaafatamu ta'uu isaati. Maaf barbaachise keewwanni kun haala kanaan osoo addaan hin qoodin akka itti gaafataman maaf barbaachise waan jedhu kan ilaallu ammoo keewwanni kun seera Itoophiyaa humna daangaa sovereignty kennaaf jechuudha.
humna kenna. Daangaa isaan irratti olaantummaa biyyaa biyyummaa kan birmadummaa biyyaa kan kennu waan ta'eef egaa fakkeenyaaf namni lammii biyya alaa ta'e tokko Finfinnee keessatti yakka yoo raawwate ani lammii biyya kanaa miti seera biyya kootiintu yookaan seera biyya kiyyaattu na gaafata jechuu akka hin dandeenye keewwata 11 jalatti tumamee jira jechuudha. Xiyyaara Ethiopian Airlines keessatti yakki yoo raawwatame xiyyaarichi yeroo sana qilleensa Ameerikaa irra iyyuu yoo jiraate seera yakka Itoophiyaatiin ilaalamaa jechuudha. Air space warreef jennee kennisan kan Itoophiyaan ilaalamu. Egaa gabaabumatti keewwanni 11 yakki tokko Itoophiyaa keessatti yookaan meeshaalee Itoophiyaa xiyyaara fa'aa doonii irratti yoo raawwatame seerri yakka Itoophiyaa irratti akka hojjetu haala ifaaf bilisa ta'een lammummaa irratti hundaa'ee akka addaan hin qoonne qoodiinsi akkanaa akka hin jirre isin hubachiisuudhaaf egaa qophii qoraasuma seeraati. Qoraasumni seeraa egaa seerota labsiilee haala kanaan hubachuun isinirra jiraatu waqtaawaa ta'an kan isin hubachiisu waan ta'eef maatii miseensa mana kanaa ta'a. Mana kanatti makamaa kun qophii qoraasuma seeraati. Qoraasumni seeraa mana keessanii isin miseensa maatii taatanii karaa Feesbuukiitiin, TikTokiitiin, YouTube'itiin waan barbaadan gaafachuu irraa barachuu egaa seera beekuun qaroomina isiniin jenna. Ulfaadhaa oolmaa gaarii.